Feesbuukii haaraa banachuudhaaf bara 2022 keessa Feesbuukii keessan Play Store irraa erga gadi buufattanii booda mallattoo Feesbuukii bilbila keessan irra jiru irra seentu haala salphaa taheen akkaataa iimeelii itti banatan isinitti agarsiiseen ture. Kanaan dura yoo Feesbuukii qabaattan bilbila haaraa irratti dabarsuudhaaf phone number or email bakka jedhu kanarratti barreeffattanii paaswordii itti galchuudhaan Feesbuukii keessan duraanii loogiin gootanii asirratti dabarsuu dandeessu. Amma garuu create new Facebook account ka jedhu kanarratti tuqneeti kan nuti Feesbuukii haaraa banannu. Yeroo achirra tuqnee join Facebook gara Feesbuukiitti makamuuf feetaanuun jira. Neexting jala isaa jira. Neextii tuqnee gara fuulduraatti yeroo deemnu first name fi surname jira. Maqaa jalqabaatiif maqaa abbaa maqaa jalqabaa irratti maqaa keessan barreeffattanii waan feetan barreessuudhaan barnoota Feesbuukii haa jedhu callisee waan Feesbuukii akkamitti akka banatan barsiisaa jiruuf sanaan booda erga maqaa abbaatiif maqaa keenyaaf maqaa abbaa barreessinee neextii godhannaa. Neextiin kun as jira. Neextii kana tuqna. Yeroo neextii irra tuqnu what is your birthday guyyaan dhaloota keetii yoomi jedhee nu gaafata. Sarara jalqabaa kanarratti guyyaa dhaloota keenyaa gad harkisuudhaan guyyaa dhaloota keenyaarra geessinee keenya jechuudha. Gaafa guyyaa irratti dhalannee jechuudha. Gaafa tokkoon dhaladhe yoo ta'e sanaan booda baatiin sarara lammaffaa kanarra jira. Baatii keenyas gad harkisuudhaan baatii feenerra keenyaa Jaanuwaarii irra kaa'ee sanaan booda kan sadaffaarra jiru bara dhaloota keenyaa isas irra gad harkisuudhaan bara dhaloota keenyaarra geessinee keenyaa jechuudha. Bara dhaloota keenyaa bara feenerra bara irratti dhalanne geessinee keenyaa bara 1996 gaafa tokko Jaanuwaarii bara 1996 waggaa 26 sanaan booda neextii tuqeen gara fuulduraatti adeema. Yeroo gara fuulduraatti adeemnu what is your gender saalli kee maali jedha. Female dhalaa yookaan immoo male dhiira. Kana keessaa kan taane itti guuttannaa an dhiira ergan filadhee booda neextii godheen gara fuulduraatti deemaa jechuudha. Takka filannee sanaan booda gaaffiin ittaanuu enter your phone number bilbilaan banachuu barbaadda taanaan lakkoofsa bilbilaa keenya mobile number bakka jedhu kanarratti lakkoofsa bilbilaa keenyaa itti guunnee neextii goona. Amma garuu waan iimeeliin banannuuf sign up with email address ka jala kana jedhu san tuqneeti kan nuti gara fuulduraa deemnee iimeelii itti galfannu jechuudha. Lakkoofsaan banachuu yeroo baay'ee dadhabaa waan ta'eef iimeeliidhaan waan banannuuf iimeelii keenya itti galfanna jechuudha. Sign up with emailii goonee sanaan booda iimeelii keenya itti barreeffannaa jechuudha. Iimeelii adreesii sirrii ta'e kan banannee bilbila keenya irraa qabu sanatti galfannaa. Inni nuuf fida sanuma filannee erga iimeelii galchinee booda next ka jedhu kun jala isaa jira. Neextii tuqnee gara fuula ittaanuutti darbinaa jechuudha. Amma iimeelii itti naqannee jirra. Next ka jedhu tuqna. Neextii yeroo tuqnu paaswordii nuun jedha. Paaswordiin keenya create password strong password nuun jedha. Paaswordiin keenya paaswordii jabaa ta'uu qaba. Dheerinni isaa 6 ol ta'uu qaba. An callisee Oromiyaa tuqaa 123 haa jedhu. 6 nu gaafata. 6 faa bareeda. Dheerinni isaa jechuudha. Qubee 6 ta'uu qaba. An Oromiyaa tuqaa 123. Neextii tuqadha. Paaswordii kiyya itti galcheen jira jechuudha. Neextii yeroon tuqu sign up. Finishing sign up amma xumurarra jirra jechuudha. Sign up ka jedhu kana tuqeen gara fuulduraatti adeema. Yeroon tuqee sign up tuqu creating your account naan jedha. Nin eega haganni create naa godhuchi jechuudha. Sanaan booda like naa ergaa signing in naan jedha. Si banaa jirra gara Feesbuukiitti si geessaa jirra jechuudha. Signing in nuun jedhee amma nu banee jira. Bakka kanatti profaayilii irra kaawwadhu nuun jedha. Profaayilii feene profaayilii Feesbuukii keenyaa kan ta'uu danda'u choose from gallery ka jedhu kana tuqneeti kan nuti irra keenyu suuraa gubbaa ta'u jechuudha. Profaayilii keenya choose from gallery ka jedhu kanarra tuqnee suuraa tokko finnee itti galchina. Suuraa san asiif achi butuudhaan xiqqeessuu guddisuu ni dandeenya. Sanaan booda mallattoo barreeffamni jala kana jira. Save ka jedhu save goonee gara fuulduraatti adeemna jechuudha. Uploading suuraa kee itti sii galchaa jirra jedha. Uploading haganne upload godhutti ni eegna jechuudha. Upload godhee gara fuulduraatti du dabarsa. Namoota maqaa keenya dhiyaata yookaan namoota bilbila keenya keessa jiran haga ta'e fidee nama 5 aadii godhii nuun jedha. Yoo feene skip gochuu dandeenya. Add 5 hagoonu garuu aadii nama 5 goonee irra haa dabarfannu add 5 friends. Sanaan booda invite nuun jedha. Invite dhiifnee daniin gubbaa jira. Danii tuqna gara Feesbuukiitti seenuudhaaf. Informationii kan kee save goonuu jedha. Okay goona asirratti
amma bilbila tokko irratti waan save godhaa taa'u waan emailiif passwordii itti galchaa taa'u nu barbaachisu jechuudha. Okay goone irra darbinaa gara Facebookiin nu seensisa. Amma accounting Facebookii keenya banamee jira. Hiriyoota adda addaa fidee nutti agarsiisa. Namoota keessattuu bilbila jaraa qabnuufaa fidee nutti agarsiisa. Yoo feene jara keessaa fedhataa sarchii gochuu ni dandeenya. Sarara sadan gubbaa jiru kana tuqnee gara profaayilii keenya deemnee baanarii isa kaawwachuu dandeenya jechuudha. Profaayilii keenya tuqnee add cover photo ka jedhu kun ka dudduubaa ni jira. Isarra tuquudhaan upload photo ka jedhu kana tuqnee ka jalqabarra jiru jechuudha. Upload photo ka jedhu kun ni jira. Isa tuqnee suuraa tokko finnee gaalarii keenya keessaa itti galfannaa. Haala kanaan bareedee nu taha. Save godhi jedha gubbaarra save godhannaa jechuudha. Sanaan booda profaayilii irra kaawwannee cover photo finnee itti galfannee jirra. Kanaan booda fixannee amma yoo feene duubatti deebinee maqaa nama feenuu yookaan peejii feenuu, peejii like gochuu feenuu waan adda addaa sarchii gochuudhaan aadii itti godhannaa jechuudha. Oromiyaa Miidiyaa Neetworkaa jedhu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kun Oromiyaa yeroon jedhu naaf dhufaannilu jalqabarra jira. Laayikii godhadheen waan jarri gadhiisan hordofuu waan adda addaa namoota adda addaas maqaadhaan sarchii godheen aad gochuu eegalaa jechuudha. Haala salphaa taheen karaa sirrii taheen iimeelii fayyadamnee Facebookii haala kanaan salphaatti banachuu dandeenya. Barnoota ittaanu irratti kan isinii qabadhee dhufu Facebookii jalatti maal guutuu qabna ka jedhu sirriitti bal'inaan isinitti agarsiisa haala salphaa taheen jechuudha. Facebookii keenya jalatti abaawutii jalaa jechuudha waa hunda qabaachuu qabna. Kanaafuu barnoota ittaanu irratti isinii qabadhee dhufa. Haga barnoota ittaanu walitti deebinutti nagaan tura. Subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Turtii gaarii.